isanii jiranii arreo araaramnenis boru bakka biraa qubatanii uummanni kun xiqqaa guddaa as ba'e iyyee oromoo kutaa fudhatan isin dadhabne harargee harka kanneen janii haa iyyanii dhiira lalaan ni araaramnaafi waan sanii alaa uummata harree kanaaf abadan nuti araara irraan barbaannu tana takkitti tanaan jaay harka haa kannanii nuti ittiin deebinuu harargee teenye nu fixxanii dhiira lalaan haa iyyanii galatoma katana achi galatoomi bakka kanatti iyyanii jiran sagaleen dhageessisa harargeen uummatanii isiniif yani bar munira hati yani Allah ko falera Allah yani awa sagale tiwani iya sasaya munira ummatana lal ummata kana wal qixxeesneeti oromoo kutaa kudha takka najaabafna oromoo kutaa kudha takka cinqanii jiranii harka akka barsiisaan barattoota garafutti gurra jalaan dabarsine quccibiligii isaan keenya ummata kana oromoo kutaa kudha takka irraa adabachiifna nuti akkam jedhan la ijoolleen jettee jirti harargeen mootummaa suudiiti eega yabuuti irraa kaateen gasuuti mootummaadha isin nu dhiisaa jaan akkasitti sobboona akkasitti yoo harka nuu kannanii wayiwaatan nuti nama quffifatee namarraa ka'uu beeku gogumaatu nama quffifatee namarraa hin kaane akkasitti baxxaaniyaa isaanii san nuuf fidanii nurra guuranii sheefa keenya ganaa isin jalan dubbannu bee hin magan nutti hin deebiinaa jedhanii oromoo kutaa kudha takkatti illee ganaan deebinu jedhanii haa kakatanii irbuu ni araaramnaa lubbuu dhage waan kana walleessa nutti hin deebiinaa jedhanii oromoo kutaa kudha takkatti illee deebinu jedhanii haa kakatanii irbuu ni waan dana sakayta gara wallee jaanii jiran sakayta gara wallee jaan jaanii kuno sibanu ko ya sibanu ibsa tibani itti naabani munira hiisisna yatta munira dirree dhawaa handura kee itti naqaafrachaa loleetu koottaa kun amma tasuma lolli jiru jiru nuti ilmaan argite harallee obboleeyyan wajjin jirra waliin nyaannee dhuyna tasuma lolli kun hin jiru iyyuu lollumaan takkaa iyyuu jiru waaqabda akkasitti jireenya keessan jiraadhaa bakka jirtanitti maatii keessan gargaaraa biyyatti lola jettanii funni jettanii miidiyaa kana gubbarra hin deemina isiniin je jechuu barbaada hundumti keessan afarsu atisi wanni amma dura dabre dhimma tokko iyyuu dhimma akkanaa kana seenii sii galee nama dhufee garteetiin riyaaditti sitti kabakasa kana godhu jira ufee ganna waan qabdu rakkinni hin jiru kabakasa kana godhu jira nama sitti dhufe ofirraa dha'u akkanarraa hafe ijoollee baale itaamma bitaageetu tana gara faada kaate ittima dhufaa jirtu ittima bor hidhanii fidan sitti maal ibrishaa fi oomsaa fi wannaa jettan sana hiita fitti bor galgalaan sanatti dhugaa sitti maal dhugaa jas gubbatti dhiisaa lola kan dhaaba kun lolli kun hin jiru namni wal lola hin jiru salaam alaikum warri harkee isin immoo nurra ooltanii jirtanii nutumtanii jirtanii okay biyya arabaa keessatti isintu mootummaadha dhaabaa lola ga'e hin barbaanne salaam alaikum waka amma ni gaabanii raadu kudama ayyama dubbaddu akkana kanan dhageenyanii akkana namni gizii harka kannee iyyisiifne takka qofaan naafe amma tun nageeyse amma takka qofaan naafe takka ittiin nageeyse namicha gara sii ergee kas jette wallahi qaban qabu siin na dhageessise wallahi qaban qabu takkaan nu hafe nuti nurraa adabatanii oromoo kutaa kudha takka ittiin deebinu waajaanii ittiin deebinu Laki ni lagi amma jara keenya munira keenya amma ega baabsina wanni ati gattis jara jee jira aasaa wantan goonu amma araara ni barbaachisa yaada araara irra walii gallee araaramuudhaaf qophaa'uun nurra jiraata caayaan banamuuf deema caayaa banamsanitti wal agarra kuni maasa wannaati haasaa xumuraati beeka dhuga kumna gariidha amma kaas qabe munira akka bira araara bara jarree ilaal munira dhaggeeffadhu nuti duraanu amma nuti araarri kun yoo dhiibnees waan nu miidhu hin qabu munira wallahi hin beeyname sababni isaa nuti waan duraanis namantu hin ilaal namni hogguu faayidaa bakka irraa ka'e beeku lola san keessa
qabdi yoo faayidaaf jecha kaate yoo duutellee rakkoon qabu. Sababa san ta'eef nuti araarri kun yoo hafellee namni karmata addaa yoo jiraatellee no problem. Si galtee? Kanaaf ijoolleen teenya waan barbaadde akka dhiiraan lolteeti mucaa isaanii miskiina baafattee araarri inumaa ijoollee teenya irra guddaa wanni fayyisee mucaan keenya dhufu. Si galtee? Isaanis badii isaaniif beeka waan ta'eef si jammar araaramu waan takka as keessatti nuti waan kaaneef harkannee jirra. Nuntuqinii malee nuntuqinii ammaas nuntuqinaa yoo nuti hin ofirraadhaaf daangaan jiru malee. Ziyaadoo nagee ameetti galakki mee sabboona obsiin humna hariyaa seene ragillansa. Ana kan na dhibaa jiru siniin kuni wauma araara jaamu kana tokkoffaa maaltu siniin jira keenya. Ooy amma dabbaalata kanaan dura dubbataa turte qe'ee namallee inni ijoollee nama birallee inni nama miidhaan turre wauma araara kana maaltu nunge abbaan badii qabu hin jira gaafa abbaan badii qabu badii isaa amanee waan sana hunda fudhate akkuma shari'aa islaamattu namni kamuu ni araarama garuu laal jarana an waan isin inju sabboona maqaa ganda guddaatiif maqaa ganda keessan irraa baatanii fi abbootii irra dhalatan itti keessaa jiran nama gurguddaadha sirrii teessanii Ziyaadoo kutaa kanaas qaba wayin si gaafadha yeroo takka Ziyaadoo laala wayin si gaafadha ana bas gaafadha Kooti. Kau dam please obani yeroo takka naan sabboona nakan naaf Ziyaada masri wali galu deem jarana Ziyaada kenni na caalu beeka ana caalaa goota kan ta'e beeka ana caalaa dengada gitika kabala ture subadda na caalaa waan kana dhaabuus ta'e dhaabuu dhabuus akkana danda'u badda ani amma qaama goota Ziyaadii gadi qaama Ziyaad kaba jirraa inumaa namni an barbaadu nama akkasaa kana dhageeffachuu fedhe gaal isaatiin baruu barbaada Ziyaad maaltu isiniin gahe isatti gattu akka gaafiitti waan ati gaafatteef an ammoo gaafii waan isitti immoo qabaas irratti Ziyaad keenya ganama kana yoo xiqqaate toora sa'a afurii moo sa'a shanii na fakkaata ijoolleen arsiidhaa sanii mana baratanii jiran akkumaan argetti anaas harkisan sabboonaallee harkisan akkuma ammaan tanaatti isaan biratti gastii gubbatti ol ba'an aboo jara keenya wallollee jirra harkitee girtaa mi galatoomi wallollee jirra lolli kun garuu amma inni nu xumurame isinis mucaa fudhattanii ammoo miskinni suudii keessa jiru kuni walitti tolaan jiru walii galaan jiru waliin jiraakaan jiru wal dhokataa jira wal leessaa jira dalagaa irraa walii yaasaa jira walloluunis numa jira ni araaramna isinis qaama qabdanii harkaa qabdan akka gannu lakkiftan barbaanna nuti illee qaama qabne gan lakkifna namoota miidhamellee deebinee yaallachuu barbaanna wanni kun ammaaf nu ga'a ni goolabna tanaaf mana banannee tattaa jirra tanaaf jalaa ol isin harkifne salaamu alaikum nun jaan sirna dhageeffadhu gaa dabbal yeroo takka intu murre qoy intu murre sabboon amuutii qabadhu sagalee sirra jira Jawal tokko live teessee tokko sagalee dhageeffattaa nuutiif godhi eeywa goota jaqiya jaqiya akkasitti okay jarana waan gaariif nu yaamtanii waan gaarii jirtan isinu amma dura xumuratti hin goone marii jirtanii nuti asitti waa murteessinee araarini bu'aa araara buufnee gannee adeemuun nuun taatu if duuba deebinee qaamaa fi hojiinis haasoinee yaanni marii kun qofaan osoo hin taane uummata biratti yoo fudhatama qabaate fedhiin keenya fedhii uummataa kabuura godhate waan ta'eef walitti hin deebina galgala kana yoo xiqqaate wala garraa gannee daddaan baana. Sababiin guddaan sabboonaan itti mana banee fi agandaa mana kanaa katee fi wanni asirratti hirmaachaa jirtaniif hundummaan keessan warri deengada wajjin wal lolaa turre amma araara barbaanna yaani yaada araaraa kanarratti ilaalcha keessan maali yaadni keessan maali kaja'uudha. Gooticha amma sirraa hin gabaabsa yakkiyya ati akka nama kalee lolaa tureetti akka nama miidhameetti waan dhabdee lolteef qabdana fakkaata. Waan lolteef sana ammoo argatte amma kaanis beeku kaatis beetu. Lolli nuufi arsii gidduu jiru lola shaneetiif lola Itoophiyaati waggaa 50 lakkaa'uu qaba. Uummanni kun walleessee gamaa gamana dhaabbatee jijjiirummaatiin wallaaluu qaba tola walitti ooluun qabu jettee amantamoo. Qe'ee namaan ta'e ni akka keenyaaf falmanne hayni keenya immoo nu galee immoo jara sanii wajjin deebinee nagaa buusuun badiin qabu jettee amanta. Naa deebisi. Asirraa fuudhi yaada keetti immoo. dabbal galatoom asirraa si beeku ani akka muniraa teenyatti nama gartee obboleettii iyya guddoodhe siin kabaja jara keenya dhageeffadhu dabbal iluudhaa wajjin waan taanee haasawaa turte ati mataan kee tolchitee sirriittee beeyta Aboo Rashiidaan ni beeti Muniiraan ni beeti gaafa maallaqallee nama saaman namni maallaqa falaa ture ijoollee teenya arsii tana Oromoo keessa wanni Harargee cal jettee tetteessu tanatti hoggi dhibba takka bu'anii deebini isaanummaan nagalabsaa jecha attaa iluun guddaan sun nu arrabse fakkeenya jala taa'eetiin ture nu arrabse maal gooneeti maal taaneeti nu wajjin nama qabu maaltu fite fakkeenya namni tokko yoo namni ajjeese abbaan namni raadiyoo sun dirqama lola bibii kiyyanaa sima abbaan immoo nama ajjeese
dirqama baqateetti gara araaratti fiigaa jechuudha. Nuti amma bara akka nama miidhee tokkotti gara araaraa kan horiyaa jirra jedhan akkaan isin laalaa jirutti akkaan harkaa jirutti jechuudha. Namni kamuu ta'ee yoo namni lubbuun namaa baatee duubni isaa araara. Araaratti si amana dabbaal kiyyan walumaa galatti araara si amana. Garuu akkaataa ijoolleen arsii kun itti deemaa jiru. Yoo kana booda ijoollee teenyatti deebuu baatan, yoo kana booda hawaasaan argee tuquu baatan walii ni galla. Yoo ammoo gabbu'anii ijoollee teenya dhiisuu didanii jimaa keenyaan nu arrabsaa maqaa nuti hin qabne nu arrabsaa deeman ta'e arsiidhaa wajji araareen jiru maqaa isaanii hin kaafnu maqaa keenya nu hin kaasini miskiina keenya hin tuqini miskiina isaanii hin tuqini. Yoo kanarraa diddee warra bulchaa baay'ee keenya kun waadi dawaasirti isiniif hin deeba waadaan si garan waadi dawaasirti isiniif gad deebi'ee mudhii gaddee hattuu arsiidhaa taachisan hin balleessayyee akkamiin laata? Asirratti si qabala. Akka nama araara kana barbaadu jiruutti gattee lakki barbaadan jirru jaala kiyyaatu harka gattee barbaadanii nu yaamani kanas mannaa qaban. Kalamma faadaa namoota isaanii gurguddaan nu arrabsaa jiraa gattee nu arrabsaa jiran dhugaadha nutis ammoo arrabsaa jirra. Akkuma arrabni si kaasee faayidaa xiqqaadhaaf kennee faayidaa guddaan dhabnu kaja'udha. Arrabni isaan nu arrabsan akkuma jiru ta'ee akkitti miskiinni sun waliin jiraachaa jiru garuu akka isaan nuun jaan kana caala waan ta'eef isa kanas akkasii naa qabadhu. Kalamma akka maqaa keenya nu yaamne gatte. Habiibi diina keetii mitiitiif hirri kan keetu arra yoo si wajjin walii galee boru si miidhu ji'a waada si seenuu hin danda'u. Waliigaltee arraatiif ammoo boru kana miira gattee waada galchuu hin dandeessu. Araaramte lolli dhufaa ni lolta. Araarri dhufee ni araaramte. Jarana waan takka mataan naa qabadhaa. Politikaalli nuti nama siyaasaa ta'uu nurra jira. Nama waa hubatu ta'uu nurra jira. Roga hundaan nama tapha jabaa taphatu danda'u ta'uu nurra jira. Lollee tapha bareedaa taphanne xumurre. Dabbal dhiifama naa godhi. Munira yeroo takka. Goyin si gaafadha dabbal. Tole ati dilaree fuuntanaa ummata kanaa wajji araaramne taa isaan tuma guddummaa si argate gaafii tiisa duraa. Eeyywa gaafiin kee mana si deebisaa iyya. Habiibti tiyya. Laali Muniraa tiyya la. Isaan tuna yaamee lolli kun ni gahaa dadhabnee jirraa nuu gahaa isinii wajji araaramuu barbaanna nuun je'een sin je'e malee jaarsummaaf na ergate sin gachaan jiru. Muniira jaalattus jibbitus ati mataan kee faarsee bulaa dheengadda aarsii faarsaa ture akka taate hin dagatin. Amma si faarsii waliin buutan waliin buutan. Haqa obboleessa keenya dubbattee dubbatti. Ati mataan kee dheengadda maayikii faarsaa turte aslii faarsaa turte sikkoomandoo jechaa turte harargee waan jiru lagachaa turte nama keenya waliin bu'aa turte siiriyaa jili dhugaa walitti himne yoo ta'e. Garuu dubbii dhugaati. Yeroo takka yoo sirrii dubbanna ta'e yoo sirrii haasofna ta'e haqa obboleessa keenya dubbatte ganda kanaa hojii wallabdee amma kun beekamaadha. Dheengadda ati mataan kee ana mataa kiyya sabboonaa ibsaa nu duulaa turte sababa maayikii fi ibsishaatti sababa asliitti sababa aarsiitti siiriyaa jira kan uummanni ni beeka. Yaanni ilaalama fedhiin kee akkasitti hin dalagu yaanni kee hin ta'u faayidaan kee hin ta'u haqa obboleessa keetii baga dubbatte. Dhagaye dabbal keenya dhagaye wayi sitti hima ani biyya keessaan jira. Dhagaye biyya seera jirtu keessaan jiraan. Abbaa fedhe kafuula kiyya duraan na dhufe takka seeraan anaa takka isaantu seeraan irraa anaan wauma lama beekadhu. Engadda asit sababa ijoollee arsii sababa gaafa ijoollee wallootii fi arsii wallootallee ani gama arsiitiin gore dhuga sirri maal gore sanaatu hima obsi sirriidha tun dubbii waan niti miti maalii fi jina gaafadhu guyyaa engadda isi wallootallee ani dhuga isaan bira dhaabbadheet isin irratti duuluu ture sirri dubbii nati jette maalii fi ji isaan gurguddaan kuni an fakkeenya aslii Sheekh Riyaad warra gurguddaa dhafaate warra keessa walitti hiriiroo qabnu ijoollee hedduun beeka. Ijoollee tanaa jenne hantuuta baarree irra taa'u baarreef dhabanii isaan kunuu sababa isaaniitu ijoollee irratti duulu jirraanii arkanii hayyee isaan kunilleen hanga nuti duulu kan nurraa qaanfataniiti ijoollee tana dhiisanii yaada juu nu keessa jira. Hogguu dhaabbannee achi laalle hogguu nuti ijoollee teenya duullu nu wajjiti duulaa nuti wallaalleetti isin jibbineetti miti beekadu isaanuma kana laalu jirra nu wajjiti duulaa hogguu tasaanii tuqamte tasaaniirra goraa tasaaniitiif lolaa dhageessemma. Ammoo dheengadda mucaa xiqqaan san osoo tumamee harka udduu duubatti hidhanii sha'atu wallaahi la'aruuti jechuun jiraniiti miidiyaa baratanii iluunfaan dhaabbatanii kakakakaka qoflanii maal nu seansa nun beekanii hogguutaan jaanii jechuun tana buttee garaa kiyya gubte osoon ani hin dubbatin dura isaan kun warrinin isaanii jecha bara kana guutuu lolaa ba'ee ijoolleen an argeeti kan xiraata tola godhanne kuni naaf jecha kuulleef jecha nuti warra kana isaan bira dhaabbatu kanaaf jecha akkamitti dhabuudhaman ijoollee taniitan nuti foon keenya nutu isaanii jecha waamee kadhabne akkamitti dhabuudhaman yaada juun na keessaa butee wallaahi na duraa bahan malee xixiqqaa kana miti maqaa isaanii kaaseetiin sheekii fi shariif isaanii gaddeebisee arrabsuu qayan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf eenyu caalee eenyu quncee namu quncee mukaatti miti bar isaan narraan qaanfanne akkamitti irraa qaanfanne yaada juutu isaanii na kaasiyan sirrii dhiifama naa godhaan.
Ani sirriitti si badda. Koi dabbar waan nuti reetu jira. Dabbar dhiifama. Amma ani yaada muniiraan jette irratti dhaggeeffadhu sabboona. Nuti amma dhaggeeffadhu sabboona. Sabboona dhaggeeffadhu isin. Sabboona tokkoffaa nama loluu miti. Dabbaallee nama loluu miti. Nuti yoo waan feetanaa sotan sabboona if xiqqeessitan malee yookaas hin xiqqeessine malee nuti lolan dhaabnu tokkoffaa wanni siimu jechuudha. Yoo ammoo arsiin nurraa tetteessee lola kanaas dhiiftee miskiina keenya miidhuu baattee nu arrabsuu baatte nuti nama Oromoo tokko yookaas saba biraa tuntuun habibi. Ankara wada sii gala nama lolullee sirraa dhaabuu danda'a akka sabboonatti. Maaliif sabboona ati kanaan dura hin beekne miidiyaa kanarratti. Akka namatti nurra silaa fooyyee qabu tokkotti dura si keenyeeti waan ati dubbattuu fi akka si xiqqeessine wanni ati haasoftu akka nu fudhatama qabutti silaalu jirra habibi keenya naasii mara geeffadhu. Kanaaf yoo ijoollee kan akkasii sabboona abbummaan fudhattee dhorkuu dandeesse ta'e waan keessa gali. Hoggataan ati nama harargeeti nama namaa kennu nama kadhatuu miti nama bakka namaa dhaabbatuu miti bakka ifi qabdu ta'i kabajaa kee eeggadhu usi jiraatu sabboona. Antanumaan sin jaabii kee si jaalladhu waan ta'eef. Bareedduu baadiyyaa jarraa kana ba'a. Haa dubbatu. Bareedduu jarraa kana dabbar waan tokko jira ni beektaa. Miidiyaa kanaa fi waa hunda goonii nama keessa jiruuf. Amma gaafa taatee muniiraan fa'aa waan kana godhanis rakkoo miti sirriidha. Maaliif itti amantee goode waan ta'eef. Garuu waan nuti deemnee waggaa meeqa dammaynee sani deemteetuma isinis keessa seente jechuudha. Yaa barumsi si magaalaa tokko turte malee bartee jirti. Yaa sababni kasi maaliif amma wanni jechaa jirru irra guddaa jeneraalota murteessa. Nama kana lola waan nama keessa jiruutu murteessa. Amma muniiraan illee lola kana seentee jirti yes seentee jirti. Hatta biyyuma Oromiyaa biyya baasii Dirredawaa dhufeete Finfinnee jiraachuu dandeessu kana keessatti dhaadannaan gama muniiraa achi keessaa fuune. Yeroo kana jedhamu immoo biyya tana namnummaan tokko laasima arsiisu duuduu malee Jawaar faarsuu malee feemas isaanii faarsuu malee jiraachuu kan dandeenye ergaa qaba kunis gabrummaan jechuudha. Sababni jalqabumaa usilaa isiin akkuma keenya kana jiraatte har'a waan biyya keessatti fuudhamtuuf hin qabdu. Si galtee waan karoorri san itti karoorfamuu hin qabdu jechuudha. Sabboona inuu kana Bona dadi. Ani dirree dawaa keessaa jira. Dirree dawaa keessaa jira. Dirreen dawaa biyya Itoophiyaati. Biyya federaalli bulchu. Biyya Dr. Abiy mootummaa Itoophiyaati. Mana godha. Ani sagubbaa lafa afran qalloo keessaa jira. Lafa adeerran kiyyaa lafa afran qalloo itti dhalate keessaa jira. Unkaan mootummaa dirree dawaa mootummaa federaalaa natti harkanii na fuudhuu dhiisi. Mee isaantu dhiiraa kararraan afadhee bulu. Mee shabaabuma dirree dawaa kana bira kutanii wallahi yoo isaan akkana harka kana narra kaayan. Guyyaa saniin mucaan maallee gadi ashadu allaa ilaallaa arusii ja'a miti. Maqaa tokko isaan kaasee shaadaa qabaddaa fi ishraa eegu maqaa